Namni beeku teereefu abaaboo har'aa teereefu gorfirii kennuu teereefu jaalala dhugaa teereefu gooftaa jaalataa teereefu taasannoo katuu teereefu fawwa mul'ataa teereefu gaarummaa malee teereefu hin qabu mudaa teereefu hunda jaalatee teereefu. Ta'ireefu yeroo darbe appitaayitiin na cufamee ture har'a garuu banameera. Nagaan isin hafaa hordoftoota yeroo mul'ata viidiyoo kana jechuudha. Maaliifan jalqaba irratti mul'ise viidiyoo kanaan achi jiru yookaan immoo jechuudha. Hanga dhumaatti viidiyoo kana yoo dhaggeeffattan warri dhiiraa waan ajaa'ibaa argatu jechuudha. Viidiyoo har'aa kana warra dhiirotaa fi kan inni hojjedhe warri shamarranii dhaggeeffadhaa macalluma jedhaadha. Waan nama ajaa'ibu jechuudha. Waan nama ajaa'ibu. Gaa'ela nama tokko gaafa ilaaltani miira gammachuutu namatti dhaga'ama jechuudha. Ammani nama jannata keessa seenee bahee wayiin ta'e jechuudha. Garuu waan ta'u malee gaafa gaa'ela nama tokko arginu immoo appitaayitii namaa cufaa jechuudha. Sinii galee miti. Kanan dura magaalaa irratti waa baay'ee dubbadheen ture. Har'as immoo seenaa mucaa tokko yookaan immoo wanta mucaa tokko keessa seenee karaa keessa ba'u wallaalee gaaffii gaafateetu jira jechuudha. Kanarra waa baay'ee barattu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanaan gadhumaatti ilaalaadha. Yeroo baay'ee miidhamni nama tokko isa tokkoof barumsa ta'a. Gaarummaan nama tokko yookaan immoo namni tokko waan gaarii gaafa hojjetu dhalootaaf fakkeenya ta'a. Waanis namnis itti gammada jechuudha. Sinii galee miti. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha. Uumaan keenya haadha manaaf abbaa manaa akka taanuuf biyya lafaa kanarratti nu uumeera. Garuu wanti yeroo ammaa dhaga'amaa jiru immoo baay'een isaa faallaadha jechuudha. Kanaaf mee turtii keessan na waliin taasisaa wanta obboleessa keenya kana mudateef deebii quubsaa laatamee jira. Deebiin sun immoo hunda keenyaaf barbaachisaa waan ta'eef mee viidiyoo itti aanutti darbina. Dubbichi akkas ture. Gaaffii obboleessi kun na gaafatee hunda keessaniif deebii ta'a jedhee yaada jedha. Namoonni tokko bara isaanii guutuu nama ariyaa yeroo isaanii fixu. Keessumattuu dhiironni hedduun keenya durba ishee akka billaachaa sa'a ariyaa bara keenya finna. Obboleessa tokkotu naaf bilbilee akkas naan jedhe. Jaalallee tokkoon qaba. Lamaan keenya iyyuu baadiyaa irraa sadarkaa tokkoffaa barsiifna. Ishee waliin jiraachuu waanan barbaaduuf yeroo hedduu dhama'ee isheen garuu guyyaa irraa gara guyyaatti jaalala koo osoon ta'in tuffii natti agarsiisaa ooltee bulti. Anis amma nama tokko obsuu qabu obsee waaqayyoonis kadhadheera. Isheen garuu nan dhageenye. Kanaaf maalan godhaa naan jedhee na gaafate. Seenaan isaa hedduudha. Gabaabseen isinii ibsa. Deebiin kun hunduma keessaniif ta'a. Makmaaksa warra adii tokkotu natti tola. Makmaaksichis akkas jedha. Billaacha tokko ari'uu keerraa ilillii hedduu balbala kee dhaabi. Yeroos billaachonni hedduun mana kee jalatti argamu kan jedhudha. Dhiirri hojjaa isaa dhiisee yookaan hojii isaa dhiisee durba tokko waliin bu'ee halkanii fi guyyaa ari'uu ijoollee billaacha ariituu waliin wal natti fakkaata. Billaacha ari'uu dhiisiiti ililliiwwan hedduu balbala kee dhaabi. Yoos billaachota hedduun balbala keetti argamu. Atis achuma keessaa billaachitti ishee bareedduu qofaashee amma billaachota kumaa sanaa argatta. Yeroo ofiif kennii ofirratti hojjedhu.
of moosisi malee hedduutu si barbaacha balbala kee dhaabbata. Kan nama dhaabdu garuu gaafa ofii kee irratti hojjechuu dhiiftee jireenya namaa irratti hojjettudha. Abaluun jaalladha jettee amma of dhabdutti waliin hin bu'iin. Addunyaan kun nama akkasii argaasaayyuu hin barbaaddu. Asoosama dubbiftee sanaaf fiilmii ilaalte sanaaf jireenya kee hin goolin. Dhiirris ta'e dubartiin jireenya isaanii irratti karaa hundumaa hojjennaan waan barbaachisaa hin dhaban. Warri ilillii dhaabu dhiiftanii billaacha ariitan garuu fiigaa haftu malee ofiifis namaafis hin taatan. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessa waan ba'uuf yaada kee bayeessa go'ii eeggadhu. Fakkeenyaaf 23. Yaada itti fufu akkasidha. Abaluu malee jiraachuu hin danda'u hin jedhin. Wanti jireenya keef ta'u kan inni jiru abaluu irra osoo hin ta'in yaada garaa kee keessadha. Isa yaada kee kana gadi baaftee balbala kee facaaftee jennaan isaan ililliiwwan billaachotaa hedduu harkisanii ta'u. Yeroos situ nama barbaada osoo hin ta'in namatu balbala kee wal cabsee si barbaada. Barreeffama kana obboleessa keenya baay'aannanneedha kan gadi lakkise. Haa ta'uyyuu malee barnoota guddaa fi ijootu asirraa argama. Egaa obboloota koo jaallatamoo keessumaa obboloota koo warra dhiiraa jechuudha. Dhiira qofaa miti shamarraniif illee in ta'a. Keessumaa waa'een makmaaksa ammaa kuni jechuudha. Namni yeroo hundumaa nama tokko ari'u akka billaacha ari'uuti. Maaliif jennaan yeroo tokko dhugaa dubbachuu fi dhiironni tokko shamarran tokko baay'ee jaallatu. Sinii galee miti. Shamarran tokkos dhiira tokko baay'ee jaallatu. Ishee malee jiraachuu hin danda'u kan jedhanii akka nama abdiisaa hundumaa Waaqayyo irratti gatee dhiisee nama tokko irratti namni tokko ofuma gatee ta'a jechuudha. Garuu akka tasaa gaafa namni sun jijjiirame gaafa namni sun immoo nama biraa jaallatee akka tasaa ta'es immoo namni sun otoo boqate jechuudha. Namni suni sammuusaa dhabuu lubbuusaa balleessuutti jireenya isaa jeequutti deebi'aa jechuudha. Akkuma amma obboleessi keenya barsiisan keenya intaloo kana dhabuun fedhu waliin barumsa barsiifnaa jedhee yeroo hundumaa ishee kadhata ture. Garuu isheen immoo yaadni isheen isaaf deebistu yaada gahaa miti. Yeroo kana namni kun yeroo hundumaa sammuusaatti hin hiphataa of jeeqaa gammachuun qabu. Garuu haa ta'u malee jechuudha. Garuu haa ta'u malee namni kun jechuudha. Nama kamiyyuu haa ta'u akka fakkeenyaatti namni tokko dhugumaan shamarran tokko ishee kanas ishee sanas ishee kanas sinii galee miti na darbuun qabdu jedhee ari'uurra dursa nama kamiyyuu ta'e gahaa ta'uutu isa barbaachisa. Ati jechuudha. Shamarran si arrabsaa ooltu, shamarran si tuffachaa ooltu jechuudha. Inni dhiiraa. Shamarran naaf taatu siin jechaa ooltu waliin fiigdee yeroo kee gubuurra ati jabaadhu nama cimaa ta'e, nama gahaa ta'e, ofii keefis, maatii keefis, barnoota keetiifis, tattaaffii keetis nama cimaa ta'e malee shamarran sirratti wal cabsitii jechuudha. Yaada koommoo sammuu banamaatiin hubadhaa malee nama jaallattan kan qabdan kana jibbaati lafa taa'aa siin jechaan jiru. Akkasuma immoo warri shamarranii jechuudha. Warri shamarranii nama tokko irratti gaafa of gattanii jireenya keessan guutuu of gattanii jaalalli mo'aadha. Garuu
akka tasaa yoo waaqayyo jedhe malee namni sun jijjiiramuu danda'a, nama sana abuu dandeessa. Yeroo ammaa kanatti addunyaa kana keessatti namni wal jaallate wal argatu nama muraasa. Yeroo kana immoo deebinee jireenya keenya dhabamsiisuu, lubbuu keenya dhabamsiisuu irraa jechuudha. Inni guddaan dursa jireenya keenyatti abdii horannee ija guuttannee booru unurra darbee maatii keenyaaf bu'aa kan buusu yoo ija godhanne jechuudha. Nama hedduun nu barbaada. Sinii galee miti burqaan booru gaa'ela keenyaaf ta'u, booru ala keenyaaf ta'u, booru maatii keenyaaf ta'u eessa jira? Unuma keessa jira jechuudha. Akka tasaa ta'ee kana dura kan namaatiin miidhamuu dandeessa, jechaan miidhamuu dandeessa, gaa'ilaan miidhamuu dandeessa. Isa darbetti yaada keessan ni dhiina, hiriyaa jaallattee miidhamuu dandeessa. Isa darbirraa barachaa, isa ufutti immoo jabaachaa. Kanaaf ililli jireenya keessanirra dhaabaa. Yeroo sana billaachonni baay'een hin dhufu akkuma jedhu barreeffamni kun. Isinillee jireenya keessanirratti ilillii bareedduu ta'e hojjedha. Yeroo sana namni jireenya keessan, haala keessan, dandeettii keessan ilaalee gara keessan dhufuu danda'a jechuudha. Viidiyoo kanarraa waan guddaa akka hubattan abdiin qaba. Like, share gochuudhaan nu jajjabeessan isiniin jedha. Galatooma.